Luguan masih tipe kalian. Nama mana? Biji kum biji sih ada lima tahun di Malen. Jadi aku mesti ada ya urut tenar. Iya. Isa tazara desi ali rakini kasega beyi namni woma daba bo sisi di bare tagarsi sakran jiro. Anda mau dan dia tidak ada jodohnya pada ini jalan tenar kesini atau nampak kan di sana kelas. Amma urut ini kerja delegat kami itu. Delegat mana makina tu. Mana macam tu. Delegat apa syangke nyeberin apa memang. Apa syangke nyeberin apa memang. Mali jimbari ya demen. Mubarakillah isa wallahi mubarakillah baran are sabi ya rajul mubarakillah ada jadi tonu kenapa ya de dewi dari ketuna jadi malam mubarak kena jadi akena jadi tu mati satu resen sabi ya ne godinya satu nan maka kiya jadi maka awal sana kan sabi kan abi mu mata kadera la kana na cinta kata ni mata membe baran kana cinta ada ko te wango tu de tu wanna ko na bani ha ko na cinta bama na sumat beju bama na tera na burje ka ba Boski puse kan jadi kacau. Dakarana dari dulu kita warna baru dulu. Aku cuma mimpin, dah mezan mimpin, merangi ya terus itu. Akan untuk kunan delegan dari. Gerum mau sih ngotis cukup denu. Delegan agak cukup denu. Mali delegan aku sejira. Urifun mata na untuk betul bah mali urus fun mata na numne. Channel bah ni asal tu ni kerana apa mahu. Urifun mata na untuk umat. Tokupa mau bargi. Delegan be. Mali. Bari ka kan aku mana tu ko. Shamarran warri iddoon qooraa jala deemtanii koomentii barreessaa ta'an koomentii keessan ilaalaa jira. Afaan hin baniinaa dhaqaa hojii keessan hojjedhaa. Ummatu asan jimmaa galchaa daldala gootii gaafa duraa sabbii kana fedhee paaspoortii illee kan kolfa jira paaspoortiin iskaan isaa asan hin galchaame bu'aa nam tokko mee jala samir yaa waati waan nama kun mata naa uchaa godha asan eegatu otu illee kotu adillee simbii simbii otu jaawalas otu raawwalu sin jedhe kunola obboleessi keenya kunooti inni gaafa jambara asan hin galchaa asan jimmaa galchaa. Asii argadhu. Waan inni Ini kuni ijoollee achi keessa darbuudhaaf godinyaa taatu malee warraan waame. Lukkuuna jilaan kan. Qoy meeti adite to na sai na madin. Annu haso na gorme. Asisi su mika asibis. Gaaf jalqaba waan deemtu ammas jira kuma dibba kamera kiyyaatti naannesse amadin kamera kiyyaatti naannesse waa gaafa tura Ramadan. Kiyyaadhaan asii keedeen. Asii kitaa ya bibi goota asii gara media. An gaafumani deemu kuma dibba sagalin hin jiru baadiyaa hin deemini. Siso baaranii. Jedheen beektaa gaafumanii jalqaba deemu. Kana hunda deemee kun amma kun hojjeta akka bari inni sardamee ba'e bari beektaa inni sababa wallahi itti kana akka biraan akka wanti muddatee achuma mubaarak wanti ati gaafatteer tare mubaarakiinuu gaafadheeni bakka haa deemu jennaan akka deemu jedhanii nama sun hindise. Amandi muhitii irraa kaasi. Aboo as deebii taa'imee kottu. Muhitii irraa kaa'ate asii dhaabadhu muhitii irra jirtanii muhitii irraa kaa'a. አይ ስራው ማለት ይቆያል። አረቡ ያለው ማለት ነው። እነሱ ካስገቡ በኋላ ቆይቷል። ታውቃለህ የገቡ ልጆች አሉ እና እሱን ያቆዩታል። ቢያንስ እስከ ሳምንት ከዛ በላይ ላይ ያቆዩት ይችላል ስራው ላይ ማለት ነው። እሺ አሜሪካ እና አረቡ ያለው እንደዛ ነው። አሁን ቆይ ስራ ይኖራል ቆይ አይኖርም ንገን አሁን ያሉን ነገር አፋን ኦሮሞ ከቤት አፋን ኦሮሞ አይ ወጂን ገላ ቤታ አመቶር ቤት ወጂን ጅራ ገሩ አማይ ጆሌን ዱት አመቶር ቤት ይገጩ ቀባ ቤታ አመቶር ቤት ይገጩ ቀባ ተለ ያንተ ያው ጂጋን ወጂን አመቶር ቤት ይገጩ ቀባ ተለ ያንተ ያው ጂጋን አመገታ አንሲ ዋሚ ሰሲዋሚ ጋፈትኒ ራሜ አመዳን አመቶር ቤት ቆቴ ይገጩ ቀባ ይላል ቤታ ወጂ አቢቢ ቶር ቤት ኮሚቲ ጉያ ተክቲ ወንት ሲቡልቸ ማን አንሲ ጀመር ጋፋት ዴምቱ ዋን ከር ሂንዴሚኒ Dagay, koy. Amateur bit. Dagay. Ano naman nag-get po? Ano mo dyan na rin ulit din bita. Amadin Ramadan nag-get wanta siya galo ko.
Torbee nama kalafamummaa keessa gaafa godhee gadi oromoo kana agartee si nageesse. Har'aan qabeenya kiyyan balleessa dhufe. Mucaadhaan amma tuukee maa ibsu deesin walitti tume jechuudha. Wanta mallaqee bareedaa kun an nama beekaadha si galee hayyuudhas. Nama suuraa nama boqomu. Sirriidha. Sirrii Biraan kii kan namatti lolguu biti. mucaanaa dhufu. Ahmadiin dhaggeeffatu waa tokko sitti himaa. Ilaa haasaa Ramadaan kana dhaggeeffatu. Ati dalagaa malee guyyaa tokko buluun qabdu maaliif yeroon hin deemara waan ta'eef amma afati Ramadaaniin waan Ramadaan jedhaa dhaggeeffatu si galee. Ramadaaniin aartisee jechuudha ammayyuu ati. Itti dabalan maal Ramadaaniin jedhaa dhaggeeffataa si hima. An nama hojiidhaa biyyaa bee dubbadhu gotu. Mucaanaa dhufu mucaa hojii dubbatu miti. Isa si fide. Beekamti. Guyyaa dhaggeeffatu inni guyyaa tokko dhuftee kan guyyaa tokko tti Mucaa galtaa. sobaadha. Ilaa kunoo soba jedhaan biraan kii dalagame. Guyyaa tokko Ani isa kana ani nama Yoo ta'e nama saaraadha nama yookaan torbantu sana ta'e kana nama dalagaa hin taane jetta yookaan dalagaan hin taane. Ati gaafa ummata ani godhaatti maal tokko dhaggeeffatan wajjin wajjin boruu wajjin shoodde dhiifamaa wajjin arabe maaliif anaaleen isaati kana shoodde si jaadha dhiifamu gadi bu'i dhiifamu shoodde ati illee jechuudha maaliif nama tokko mbusin guutarri leesee jira dhaggeeffatan ummata guyyaa tokkotti dhuftee hojii kan taadhaan jennaa hin dhufu naada waliin jennaan amma kunoo torban tokko jedhaniiru ani yoo kana keessa ture yoo asii aaree jechuudha guyyaa kana keessa ture mucaadhaa wallolee wal fudhataa ta'e hin bareedu an nama kaayyooti. Assalamualaikum. Ahmad din koy isaan dubbanna. Isaan guyyaa kudha shanii boodee dhaggeeffata. Guyyaa kudha shanii boodee shoodde maalu tanama si dubbatu hin jaalattu ati. shoodde deebisiiti koy isaan dubbanna mee as butati namni gurbaan buuti. Ramadaan itti naasee mee gurbichaan. Lakkoofsa tokko barreeffama. Jamaa al tokko dhaggeeffata Ramadaan tokko dhaggeeffata. Guyyaa kudha shanii boodee iyyuu dalagaa argachuun gadi dhiisuun kee namaan galuu jedhaan kunoo. Anummoo ilma namaati. Dhiisuun kee namaan galuu. Mee ayyaa ijoollee mee gara ijoollee achi qabe Ahmadiin gara ijoollee achi qabe. Asbaa amma. Yaakiin gabaluutti ani warabbisitti maalaatii keessa ture biyya kana keessa biyya kana illee nama beekate jechuudha. An barbadaatee dhaquu soba tokko barbaadu galee an birriin baasee dhufe baadiyyaa. Gabaluutti maa liqii miti jedhee deebii asii gabaluutti haasaa wayii na jala naaseen dhugaa marbisitti an nama soba miti namatti qoosamu miti boleessu nama magaalaa keessa taa'ee jechuudha of ta'ee jedhaasaa ture garuu immoo inni hojiidhaan na yaamee miti ilma namaa tokko Oromoo ta'ee akkamitti kijiba. Inni likiidhaa kulifti An barbadaatee dhaquu lagaa ama deebbaa taphattaatee baa biyyi kun biyya seeraatti hojiidhaan biyya ba'e na yiisuu yoo ta'e jechuudha. ana miti sinfinne. Barbadaan sin godhaan wallaalaan iddoo tokko sun barbaadan hojiidhaan na yaamte. Ture Ahmadiin ture mee akkasumas Ahmadiin dhagaye miskiinan akka kan keetitti maayii taate kan si fide iyyuu barbaadu. Tunni miskiinan tunniin homaan beektu miskiinuma akka kan keetitti hojii dhuftee jirtillee. Ahmadiin mee dhaggeeffadhu. Sana waliin loliin. Ahmadiin qoy taru. Ummatu awun dhaggeeffata shamarranni kama wajjin jaalatan akkasii jaalatan nan beekaa isaa ijoollee shamarranii maaliif an nama dheengada qabeenya kiyya balleessee dhufe yeroo namni kolfaa fi hojiidhaa jedhee dhufee nama ameenatti dabatu maal fakkaata birrii kaffaladhee dhufe an nama obboleessa aarii qabu miti namni kana gara naa beekamuudha jedhee hundi isaa ifooloo nanaa guutate mana keessa nan jechuudha waan fokkotaa jecha fokkotaa naan jedhee bakkeedha jechuudha anaan nama yoo walitti usaa ture mubaarikiin biratee nyaana mas kana caala waan fokkotaa naan jedhanii biraa deemeen baadiyyaa deemee dalagadhaa jedhee baadiyyaa dhufe akka nam tokko hojiisti galchina naan jedhanii balaa keessatti kun wanti dhaabatan kun kana ilmaan Oromoo jechuudha wayii jedhe mee qoy isanii ilaaltan viidiyoo rakkoon qabu qoy Ahmadiin rakkoon amma dhuftanii fuutanii hojii tokko nagadi nama taanaan wallaahi ija kun argitamu barbadaan godha daraan godhee nama siisa karaarra kana. inaarii amma qoy inaarini qoy inaariin dubbanna waan ta'aa somna qoy birriin kee bakka sii bu'aati sii deebimna birrii rakkeessu hin sodaatin qoy amma wanni si gaafadhu gudni jaraanaa somna mee nama wayii as fidi eenyu si fide bakka san. Jarri hojiidhaa dhufanu qoy Ahmadiin jara dhiis jarri hojiidhaa dhufanu. Beektu barnaasiif kun jarta waan beektu hin jiru barka beeku isa fide hojii ofii dalagataara sii galee malee tunni miskiinuma akka jiraa jar dalagdumaa dhufte malee waan jarti beektu hin jiru.
Amma dammoo jalatti akka waan jirtu waa beektu si gala. Ahmadiintu ariifateeti jara kanaan wal dhabee banaan rakkoo. Kun immoo gaarii miti. Maa jarri kun maal beeku? Kan ittiin Namata kan beeknu dhaarti jirti illee hojii dhumne dhaarti bara. Abu wallahi Amma sirrii nama ganda dhugsaa fi amma sirrii. Ahmadiin nama wanti gootu. Ame. Ahmadiin. Ame. Ahmadiin. Beeku kun Ahmadiin. Ame. Isa. Ame Ahmadiin. Ama wanti gootu amma Ahmadiin dhaga'ama. Habiibi keenya dhaga'ama wanti gootu. Wanti hundinuu hin darba beektee wanti darbine hin jiru. Waa baay'ee keessa darbiteerta kun ammoo qallaali. Amma qotu amma na dhageeffadhu godha na dhageeffadhu shi waan kitti sin jira kitti bicha sin jira. Amma kadalagaa dhiis kana dhiibnee beera kadalagaa dhiis dhiifameera sun. Dalagaa dhufanii si haa fuudhanii mucaan hojii deeme sun illee kan si waame sun illee haa dhufu maaliif akka dhufe si taphate hin gaafanna ati miira keessaa bahe ijoolleen dammoo kunniin tasi bira jirtu miskiinanii akkuma kan kee dalagaa soqachuu dhufteerti malee waan beektu hin jiru jaraa walitti hin bu'in. Mucaan hojiidhaa dhufe dhumnaan natti miidha beektaa an barbadaan isa godha bar dhaga'uutima an nama obsa qabu miti si gadi na beekta nama obsa qabu miti attamatti namatti na sobdee birrii kana birrii dhibba lama birrii kuma ona Itoophiyaatti bira dhufee jennaan jechuudha. Hojiidhaaf goota jireenyi wallolisee dhufu kanaafuu waan jiru gurgurame. suutatti naasofna yeroo inni dhufe dhaggeeffadhaa maammoo isin beekoo danu dhaggeeffadhaa inni gaafa duraa bajammaraachu nam tokko hojii finnaan alabattii sa'aatii isin dhuftan keessatti isin qeebaluu hiddeetti yerootti dhumnee naan jedhe. Kanaafuu isin furmaata isaa bartanii hatattame jechuudha. Innis waa tokko faayidaa qabu. Dhugaa rabbitti nama aarii nama uumiti. Nama obsa qabu uumiti. Karaa mootummaa keessa illee galee karaa mootummaa keessa ilmaan oromoo asii nagee rabbii wajjin. Maaliif nama kaayyooti. Garuu as keessatti isa namni ijibee gara nama uffatu maali ilma namaatiin. Na aartan maaliif dhugaan qaba kaan. Dalagaadhaan biyyaa bee garuu namni tokko yeroo inni hojjetu akkuma namni tokko nan dalaga ta'een baadiyyaa dhufe. Baadiyyaa kana keessatti immoo jechuudha. Ilma namaa bira nyaataaf dhugaatiin dhabeen biyyaa beema. Ramadan. Ani ni na dhibe yeroo dhufu dubbattee fixee Ramadan ye. Uftanii dhallee fuudinaati nan deema kalas. Nana kita lolongo.